ibsatini bakka asirratti dubbatina tam afaan kee qabadhu keessaa nageessitanii maan asirratti bara maal taate lubbooti maal taate namni akkuma meediyaa irraa iyyuu miti barmaanan lafa ay dheeressaan naalsaa dabar dheerega jaalatti tokko qabaachuu dandeessa sirriitti waanni bakka fiilingii ishee ol waan ati barbaaddu tokko naataa sirriidha jireenyaaf kanaan dubara tokko irraa barbaada waan jettu irraa argatee ta'uu danda'aati. Baay'ee sitti nu beektaa al tokko tokko jechuudha. Nama kan jaalattu jalqaba koo ija namaa kan seenu waan tokko beektaa suuta seenaa dhufu. Jechuun amma namni hin dubbaddu bakkaadhis. Yoon dubbaddu Tuma ganni boosee maal jaalatu tuma ganni boosee argee. maal jette? Ganni Muhammadoon keesseera. Lakki ganni. maal lubboon isaa zeenuti hin boonye safuudha kun isaa zeenuti hin boonyeen Lakki nun dhossin ganni lakki nun dhossin guyyaa tokko dhufuun keenya. ani isaa zeenuu malaaxaa sanii fiyyi bo'ee jira isaa zeenuu beektan miti jimmitti goka jiru sani beektan miti isaan boonyeen jaalalli bakka rabbii jirabbi erginiitu rabbi Atamu hundumaa ganni amma tokkosti qallal malee ta'e Eda dhuguma jaallatti boossee ganneetidha. Nutiin qoosta seeneeti dhugumaan boossee. Ineen dheeressaa walitti dhadha'a. Dhugaa dheeressaa walitti dhadha'a. Ganni dheeressaa. Innis boo'ee dhabee. Atis boossee dhabdeere. Gaafati Dubaayidhattu si jalaa miliqee minni. Dhugaa Isaaq. Isti kadhaabadhu. Kadhaabadhu. algaran jira algaran bannaa baddaare. Ishi cheesi kuma video ba. Wal ilaallachuufi. Dheeressaa. Beekira beekeen taate Meetira futamii. Maal tidaarin qomati dhaaba qomatiin tidaarin dhaabu. Kiilos gaafadhu. Anoon ciisu kan gita kiyya gaheetu bobaasaa jala seenee kan qifna godhu barbaada malee kan ganaa dakan ol butu maarraa godha haadha kumaa biyyi nagaa miti moo Oromiyaa Bobaa jedha maal futa maangoodha bishaatamte nyaatamta maal fuudhu bobaa jedha maal futa. ende Jadi yoo nan jaalladheetti anoon rakkoon qabu jaalla eenyuuf naman dhiisan si dhiisee kun haasaa du'a dhageeffadhu akka itti nama raan fudhatanii immoo irraa jelaan ate lakkee kasitama dhiisa kun haasee egaa kun dheeressa. Fiilingii ati ittiin dhufte sila gaafa waa'een seenaa kaasinatti si tamacha'u bareedaan ati illee ganni dhufte kun gaafattu. Eeressaa lubbu. Akkas kun. Ani xiqqaadha. Eeressaa. Hoggaan kee meeqa? Umuriin kee waggaa deebi lamani? Agullik dubartii takka dhiira gilfoota. Dhiirri faalu. Girmaamu gosi maalu. Waan hundaanuu caaluu qaba dhiirri. Yanasaan. Waan hundaanuu beekumsaan caaluu qabaa. Dheerinaan caaluu qabaa. Waan cufaanuu dhiirri tokko dubartii caaluu qaba. Ganni ammatu mali. Sitti Ganni dheeressaan sii ta'a dheeressaan dhugaa sii ta'a ganni. Indideen bareeda. Indideen dhugaan bareeda. Akkuma ganniin jette dhiirri. Akubattu seenaan dhugaa gadi qabaadhaan. Seenaan agubattu ganni itti heerume. Hundaan caaluu qaba garuu. Bareeda dhugaa akka badaa bareeda. Dheeressa gadi dhiisinati jala deddeemii daftee tolisiin jettu. Kanaafuu siin jedhe bara. Kanaafuu jedhe bara. An dhiira gannii fuudhuuf qophaa'e gabaa keenya.
Andira ganni fuudhuuf qophoofte dheeressa isa ta'u. Eenyus lubbuu keef jannata ibsatiini bakka asirratti dubbatina tamu afaan kee qabadhu keessaa nageessitanii maan. Asirratti bara. Maal taate lubbooti maal taate namni akkuma miidiyaa irraa iyyuu miti barmaanan lafat. Ayi dheeressaan naarsaa dabar. Ganni dheeressaan naarsaa dabar. Maali shunkurtii makon lubbii bitaa rasanii daldala. Walirratti carratuun hin barbaachisu bakka. Ifa dhiisi ati ganniidhaaf hin taatu ifa dhiisi keessaa ba'i. Ifa hin baatamu hin baatu keessaa dheeressaadhaa fi gannii walii ta'u. Ganniin illee al tokko boosse jaalalaaf. Dheeressaan ammallee bo'aa jira. Kan lapheesaa onneesaa suphuu danda'u. Kan onneesaa deebisuu danda'u ganniidhaa dhiisi keessaa ba'i gurbaa. Kan gubbaa sun keessaa ba'i hin baatamu hin baatu ammati. Maali kun? Ba'i. Dheeressaaf gannii walirraa adeeman haa gubattu seenaan. Ganni hin didin dhugaa dheeressaan hin bareedaa hin didin. Dheeressaatti jalaa nafin gaa jala deddeemi. Biraa nafin. Gad darbitee wal lollaan gad darbitee irratti wal lolani. Ganni of hirkaan baasin dheeressaan hin bareeda gowwaan ta'e hin ganni. Gowwaa taatee hin didin. Suuta qabadhu. Hin bareeda gurbaan. Gurbaan nama hojiitillee nama hojiiti gurbaan biyyaallee re'ee gurguree dhufee. Dhugaa re'ee namni re'ee qabu jechuun ofiisaatii of danda'ee dhufe dhugaa cimtuudha gurbattiin. Of danda'ee Dubaayii dhaqee tokko shamarrarraa nyaatee dhaqa. Cimtuudha namni of dandeessee Dubaayii dhaqxe dhugaa. Ganni inni isin gurbattii sana buusisee gidduu sana. Ani shabakaan na qaqqabaara ho'i. Shabaqaan na qabutti rana rakkadhee maali ijoo isaaniin dhaggeeffadha jennaan. Ganni gaa jabaadhu rabbumaas milkeessuuf sumaaf dha'ee fidiyaan ta'e ganni sumaaf rukute biyyaa baase gaa gurbaa seenaa koo biyyeen si nyaatte fudhachuuf kaa ganni gaa rabbisi haa qanna ooyee. Shabaqaaddi deemech. Kun olaa shabakaan akka itti naqaba maalan godhaga rakkadhe. Kun akka itti marsa. Shabakaan na dide. Eres. Shabakaan na dide. Hundaaf ulaa gurbaa kana wajjin ifaa hojii wal lolaaru dheeressaan barbaadee maganni bira dhufe. Ganniin amantaan illee kiristaanaa. Dheeressaan illee kiristaana. Dhugaa walirraa deemu. Rabbisi haa kanna'u kaa dheeressa. Maali eenyu isheenii? Ganniin sooromtuudha suuqii qabdi ganniin. Suuqii qabdi haadha suuqiiti ganniin of harkaan baasee dhugaa. Suuqii keessa teessee nagaddaa. Dubartii qabeenya qabdu fuudhee. Amma dhiyeenyatti makiinaa bitti ganniin. Makiinaa bittee sitti laattee mashwaara hojjetta. Kaargoo fa'aa hojjetta. Dubaayii keessa ijoolleen Dubaayii kaargoo hojjetu. Shamarran deddeebisu. Kana hojjetta dheeressa manjafe qaadii baafadhati dafii amma. Suuta manjafe qaadii baafadhuuti makiinaa ooftaa Dubaayii keessa. Kaargoo feeta. Itoophiyaatti kaargoo feeta. Ganniin sooromteetti amma sooromtuudha ganniin. Ganniin amma haadha suuqiitiin agarree suuqiinsi amma inni ga'u. Of harkaan baasin gahaan ta'ee yoo gowwaa taate malee of harkaan baasin gowwaan ta'een bilxii ta'e dhugaa. Seenaan mana madaamii keessa hojjetti hin qabdu. Qabeenya qabdiidhani garuu hin beeku mana madaamii keessa hojjetti. Namni qabeenya qabu mana madaamii keessa hojjetaadha ijoo. Bahee hojjeta kaa suuqii banata warri qabeenya qabus Dubaayii keessaa mana madaamii keessan hojjetu. Suuqii banatee dalagaa jedhani. Biyya kana keessaa warri sooressi birrii walitti qabatanii gabbaanii suuqii nagadatu warri biyya galuu jibbe. Dheeressa gaa rabbumasi kan naaraan ta'e har'a ganamaan kadhattee baate na fakkaata. Ganamaan kadhattee baate kanaaf kadhannaan keessii dhaga'amteetti abbaate ganni gadinni isin anasiin jedhe gurbaa.
Rabbumaa tachi oofee fideefi mucaan miskiina. Mucaan miskiina nama nagaati. Moo gurbaa diimaa tokko wajjin sirbiti. Ganniin gurbaa diimaa tokko wajjin sirbiti. Hin bareedu gurbichi diimichi kana si wayya ganni. Hin bareedu intiniidha ashaboon qabu. Camcam hin jedhu. Isa kana camcam jedha. Dhugaa dheeressaan hin bareeda. Seenaa humta gubattu. Dhugaa sooromtuu haadha suuqii fuudhee seenaa humta gubattu. Camcaranqiin qabuunniitii wajjin sirbitee footoo wajjin kaatu sun dhiisi. Anas hin jedhe dhiisisa. Isa kana qabaddu bareeda. Akka badaa bareeda. Dhugaa miti ijoo.